الله قفنا الله رب كل كناف بيجي لفاس واقع بتي موي هوكني كنجراتو الله قفنا أفتى في سوى جيشادا كبدي غيرك سنفوما نايجورا كوري جري فاغوكسو بيتدي لبوكو أوف كيسا باسونا وجه يا نمتي جاوكا حكيت من آرو من بريدي كوان جر جارو نفسي وفي زلمي الرب الخزارو إني لما فاني يسوسي نك أفتا تنفد تنتاني كجرينيا تنفد جرادا جرا إن أنتو فلت برباد على حبيبك من نور الهدى يسوس كريستوسين جني سلامته سموكو تيادو الرسول سيادو مكابا كومباليسو أبامي كانوا بيوتو كبرمو نورتك غفا واندرو جتمو أبا كيس بالينا ما كاسو تتبع يوم يبغوا والتا يوم كاسو Cukup sedih kan aku nyata. Ini malu aku bisa kedua mesti berbukona ada barin. Ini yodo ayu, dua aja yang kau. Kalau ada apa? Ada game tu mana ni? bukan dagang kiamat tu bukan ama bukan nada itu jadi kalau mana jauh tu boleh drama saja kadang, drama cek kadang. Amma tu walda demte dua kasa zaiti biti sinja dar gitu. Why wada pastor? apa aburi kuni jengke saru ko to aburi soba kuni jengke saru ko to boleh Teman kamu tu ya? Watruga ustaza bender afuri bende mama isanjuru watruga wano itu. Nagarada, sim nagarada, aman sim nagarada di. Akai kaku aman orang kan ada. amani ega kaza de kan sim karada amani ke jadari kuni aha yesus ataka fayi su waresa tabane fayisa hospital ba dito Adallam ya duka sultane wadda abdi da yesus ata umma da miti umma su ta itibar hunda fayisa sida nuti rabbin keenya ni samiif dachii uume warra muslima ko fayyisan jennu nuti uumaa waa hunda waan ta'eef kiristaana illee fayyisa muslima illee fayyisa kan ka hunda ajjeesu ka hunda fayyisu isuma fayyaan isa harka jirti jennaan nuti adaa keessa waldaadha waan ittiin sobu jirtan siin jechuun isa kana baran kun okay amma fayyisa jee kuno na dhukkubu jira amma kuno fuddaan na duudee jira kufanna qabee jira sagalee kee argu jirta deebii fayyisa amma kuno Mare amani ketin faisa. Amani sim faisa. Amani ti forado. Amana male faisa fayyisu sa yesus warra isa tabane ko fayyisa ada Dursite yo ati amante, yo ati nan fayya jette amante fayyita. akasana ba warri waaqa fataalle banni fayyade amane tuman fayya warri waaqa tolfa waaqa suguutu isaatu ittuma amane jennaan ittuman fayya hundi isaa jechuun sai ko na mara itti hatta male kun waan kijibaat sigalte maqaa yesus lilmoo takka lafaan kaasun kijiba kun erga yesus waaqa ta'e waaqni muslimaaf kiristaana adda sigalte okay fayyisi mee maqaa kana dhume dafi Lal makai tu sini. Duaan yung kau kusada miti. Oke baru. Aja duaan yang wajah jatuh kan nabi. Dua kafta amma kan amma kana si kasi dua kafta amma bukan kedi Oke baru. dua kafta si Nanti yang kasih Yesus tu kasih. Waka tu kasih. ege yesus kana maka satin kamna nanje tare maka satin ni kamna ma nanje tare Umna ki yami tu barka. Wanti tu undu yuwa dan dia ciki yo. Itu syaki yang sonda ne. yesus umna satin wata ko je ten kabu atama dua kafta sinjere yesus baka yesus maka satin dua kafta Mali pun kau. Waka yo wanti ne tahu jerai. Amanna. Wanti ne dua kafta sinjere maka satin nama ente ba namumti du'e owwaalame hunduu amantiin qabuutiiti owwaalame jechuudha akkas taana. Wah bos simple Jala du'ani goota meeqan nu jala du'e maqaa sanaan ni kaasa yoo ta'a namoonni kun paastoroonni kun yoomiif nuu taa'u mee. Dhugaa jette walla paastari eenyu yoo kuno paastari guddaan tokko barreen gaddaa du'e Erga namni du'ee umee kaasuuf ta'anii hin danda'u taanaan.
Paasterin beekaddu eetiin qabrii keessa jira saa. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maqaan koo Muhammad Hassan Bultii Konii Caalii Tufaa jedhama. Yeroo Rabbiin jedhetti iyyuu obboleessa keenya Abdii Raggaasaa amantii irraa haalli naannoo, haalli maatii, haalli hawaasummaa irraa isa kaachise amantii isaa ganamaa irraa kan itti deebi'een baga Rabbiin utuun dulloomin, utuun diin, utuun dibamin, utuun dhabamin, utuun dhukkubsatin, utuu dargaggummaa qabdu baga Rabbiin si milkeesse amantii kee ganamaatti baga Rabbiin si deebisee guyyaa itti jennuun baga Rabbiin nu ga'e jechuun barbaada jalqabarratti alhamdulillah rabbil alamin. Obboleessi keenya Abdiin baga Rabbiin si milkeesse. خير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guyyaa har'aa boleen keenya jaala guddaatu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama gammachuun keenya guddaan obboleessa keenya amantii irratti uumame rabbiin ilma namaa hunda irratti uume sana akkuma dubbatamee kee akkaataa jireenyaatiif bakki guyyaa akkaataan guddina amantii kanarraa isa fageessuudhaan rabbiin guyyaa keessa amantii kanatti isa deebisuun isa argachiisuun gammachuu guddaa waan ta'eef obboleessa keenya kanaanii gabaabaadhumatti baga gammaddee itti jenna baga gammaddee Allah si wajjin jira eega Allahati musliimooti hundi si waliin jira jabaadhu gammachuun kee gammachuu hunda keenyaati gammachuun kee gammachuu muslima addunyaa kanaati jechuun barbaada. Kitaabni kun akkuma isin agartanii barnoota aqiidaa yookaan bu'uura amantii islaamaa musliimoota haaraaf jedha. Kanas immoo namoota naagahii. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مكان كو يونس بكالي درما غبرت على تايتلين قبنو ونعم مافي إن شاء الله الرب يا رغنا يا هدونا من تولو بليس كينيا عبدي رغاسادا زيارو دافي لالو دافي والبرو دافي سبرا دفني جرى بغغمد جچودا دفني guyyaan kun guyyaa gammachuuti obboleessa keenyallee ija keenyaan argine jajjabeessuudhaaf inshaallah waliin jirra jechuudhaaf sabra dhufnee jirra. Kanaaf gammachuun keenya gammachuu guddaadha. Hanga yaaddu ol gammannee jirra. Hanga kana boodalleen yeroo yaanni keenya qalbiin keenya soo jira. Si jaallannaa si duukaa jirra uummanni islaamaa kan biyya keessa jiru kan biyya keessa illee jirre hundi gurra sitti qabaase inshaallah hojii guddaa akkati hojjettulleen abdii guddaa akkasirraa qabu kanumaan illeen si beeksisuudha barbaanna inshaallah. Kanaaf kanuma isin jechuu barbaada baga dhuftee baga gammaddee baga rabbiin si milkeesse milkii addunyaa fi akhiraati baga rabbiin si milkeesse obboleessa kiyya baga dhuftee isin jechuu barbaada. Jazakallahu khairan. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anis maqaan kiyya Talhaa Jaama miseensa garee shaadaa warra onlaayiniiti. Ustaaz Sabbaa Caaliitis jiranii yooniin jira Ustaaz Ibrahim illee jiranii har'a miseensi garee shaadaa obboleessa keenya Abdii kadheen gadda gara amantaa islaamaa gara amantaa dhugaatti dhufe kana simachuudhaaf isa dubbisuudhaaf baga rabbi si qajeelchee jechuudhaaniif har'aa sitti argamne onlaayinii qofaanii miti miseensi garee shaadaadha yookaan gareen shaadaa onlaayinii qofaa osoo hin taane lafarratti illee hojjechaa jira. warra gara amantaa islaamaa dhufanillee onlaayinii irrattis lafattis jajjabeessuudhaaf miseensi garee shaadaa boodan deebi'u. Sumaanoo akkasitti obboleessa keenya Abdii bira dhufne gara miseensa garee shaadaatti illee qabatamaan dabalee jirra. Waraqaa irra mallatteesse booda isin garsiisa. Miseensummaa isaa miseensummaa waraqaan siranii waraqaa miseensaa booda garsiifna. Akkasi baga gammaddee baga rabbi si deebise. Namalleen kadhannu birri ayli namalleen garuu barnootaa fi amantii fi amanamummaa dhugaan akka nu bira jiru ummata Oromoo kan afaan kana dhaga'u gamaa fi gamana kaabaa fi kibba bahaa fi lixa jiru hunda bira akkanaa ga'uun barbaada jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islaamummaa keessa maallaqi kafalamu jira tun ta'in haqa namaa himamutu jira. Amantii Islaamaa keessatti dhugaatu nama bita. Sari dheeraa kanan beeku. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a akkasitti hooggantoota garee shaadaa akkasumallee miseensota garee shaadaa akkasumallee namoota diinii kanaaf qabsaan gidduutti akka kanatti arguu koo fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama alhamdulillah. Diinni naafama yookiin hinaafsisa. Sababiin isaa islaamummaan
kennaa Allah qofti namaa kennuu danda'u gati ta'eef waan barbaadaniif waan dhiibamaniif waan darbatamaniif waan jibbamaniif dhaqanii waan qabatan osoo hin taane waan filataman qofaaf waan argatan waan ta'eef Rabbi kennaa guddaa godhee waan nama badhaasuuf hin hinaafamu. Namni fooqii ijaarrachuu hin dandeenye isa fooqii ijaaruu danda'utti. Namni konkolaataa bitachuu hin dandeenye isa konkolaataa bitatetti. Namni hojii hojjechuu hin dandeenye isa hojjetutti akkuma hinaafu namni amantaa Islaamaa hordofuu hin dandeenye nama amantaa Islaamaa hordofutti ni hinaafu. Kanaafiyyuu amantii Islaamaa warqii caalu waan ta'eef.